Hai jirra jirtu hordoftoonni chaanaalii kiyyaa akkam jirtan nagaa keessanii fayyaa keessanii bakka jiraattan isiniin jedha warroonni chaanaalii kiyyaa faaraa taata sabiskiraayib gochuu hin deegeetiina har'ammoo viidiyoo nyaatatiin qabadhee dhufee jechuudha. Warroonni chaanaalii kiyyaa faaraa taata sabiskiraayib laakii koomantii deegeetiina isiniin jedha akka xumura viidiyoo kiyyaatti na waliin turaa. Warri beektanis warri hin beeknes jechuudha walumaan hojjennaan immoo waliin turaa isiniin jedhaa dhiifama. Sagaleen kiyya hin jiru sagalee kunan hidhadha waan ta'eef sagaleen kiyya hin jiru maaliif natti hin tolu dide jechuudha. Namatti hin tolu jechuudha dhugaa viidiyoo waraabatanii hojjetan maaliif hundi keenya kun walii beekna waan ta'eef mana arabaa jirra. Sagaleen keenya dhaga'amee lulu jechuudha viidiyoo waraabde jedha waan ta'eef calliseetuma kaameera koo harkatti qabadheetuma waraabaa jira jechuudha. Kanaaf dhiifama naaf godhaa sagaleen keenya jiru warri jettanis dhiifamaa isiniin jedhaa waliif hubanna. Kanaaf nyaata kana keessa wanti hafee yoo jiraate kuni hafeera jennee waan hin beekne irraa wal barsiisuun faayidaa qaba isiniin jedhaa. Kanaaf haga xumura viidiyoo kanaatti na waliin turaa isiniin jedhaa. Garuu dhiifama sagaleen hin jiru asii hojjetta sagaleen hin jiru dhugaadhaanumatu sagalee keessa makuu dhiisee haga xumura viidiyoo kiyyaatti na waliin tura.